هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين أهلين الشما هركفوني ردفتو في قبيم توتخيا. أهلين جرتو جرا هنو جران كسر الحمد لله قلت ربي لقى باية تكاد وني جرا بس ندبون كياس باية تكنتو الفاتح جرا سن مخيس هاو وروني زي وجنير ركا جايبا خانم برادي من نما هنيا فني لقى باية تكنا جابسيسي san hundiramatin jenne warreen keessaan dhufanii nagaggaafatanillee galatoomaan isin ja'a asumaanuu taphachaa qofluun hojii teenya waan ta'eef kanumaanuu nama tokkorraa nama komiirraa qabnu hin qabnu waan ta'eef baga jiraattan akka jirtanii isinis abdiin qaba dhufee isin gaggaafachuullee baadhu isin waan arga akka jirtanii baganaaf jiraattaniin isin ja'a buleeyyan ko asumaanuu anilleen wanni isin duraa nabachiisee waa'ee haala jiru irratti waan takka ta'u qabate kanuma jil qabate kanaanin isin duraa baduu danda'e maaliin gochuu danda'are waa hundaan nama qonnama gaa jireenya keessatti yeroon takka ol yeroon takka gadi jireenya keessatti waa hedduu si qunnama keessattuu namoota biyya namaa keessa jiranii ijoolleen biyya namaa keessa jirtu baay'ee takka ni beektii yaada kanuma jil qabate akkaan asirraa illee xiqqisheef dubatii buna godhee ture. أممو الحمد لله قرر خيسني تديب ينجرا نسيمتمو أكمين سنين جاء أسمانو ريسيو اندو بدو قربو دت إن شاء الله يا ربنا في مجيس دو بدو مال جتشو دفه جيرين خيستي واحد دوس مدتا مدنو جيرين خيتي سن كيستي خيستو جولين بيا أنا ما خيس جرتو مدنو جايبا كابو مدنو سن كيسا يو أبسن كباتيني jirachuun qoftinuu sitti ulfaata. Yoo obsa qabaatte immoo bakka hunda gahuus dandeessa, waa hunda keessa dabaruu dandeessa jeenii yaada. Har'ammoo an kaniin qabadhee isin dhufee jira carraanii jechuu qofaaf malee waan guddoo akkasitti qabadhee hin dhufne isinuma biratti hin jira jeesuma mul'achuudhaaf namoota hedduutu carraa maaliif baddaa akkamitti baduu dandeessee naan jechaa na gaafataa jiru. kan maafu hin banneeni keessatti hin badaa miti baduun kootis hin jiru dibachisna mala hin bannu inshallah amma immoo isin dhufeen jira warreen yaada qabdan asirratti na barreessaa yaada keessanii na jajjabeessaa like share gochisa immoo hunda gatinaan isin jaa baduun kiyya keessanii jeetuma yaada malee kiyya qofa jee hin yaadooni maaliif yootti namni yeroo dheeraa as keessa waliin ture yeroo muraasa keessatti adda hafuu jechuun baay'ee tokko ulfaataadha. Saniifuu immoo waan adda addaatu jira. Jireenya ilma namaa kana keessatti waan adda addaatu jira. Haala hojii hojii wal qabatee shamarri faan keessaa ni beektii bira madaamii. Akkasitti madaamiin bira jira jechuun osoo hin taane namoota bira jiruutu madaamiidhaa fi sanumaa wal qabatee kana bakka dalagaa jiranii khalaas kanumatti mashkuula ta'anii dhugaa waan ajaa'ibaati asmaanuu du'aas walii godhaa namoota amantii qabdaniin wal jajjabeessaa wal iyyaafachuun gaariidhaan jaa obboleeyyan koo asirratti waan takkaan isinii dhaama amala tokko dhiisuu qabdan amala akkamii kan isinii dhaamu amalli kuni yaani amala isinitti ta'uu qabu amala akkam gizee namni isin bira jiru baay'ee takka namaa kafaltanii taphattan baay'ee takka gammachuu qabdan bas garuu gaafa namni immoo isin bira achi deemu namni kun maaliif deemee namni kun maal ta'ee namni kun maali wanni isarra gahee maali namni kun akkamiin baduu danda'e namni gammachuu hin feenan jiru beekadha namni gammachuu jibbu tokkoon isaan jiru maaliif yoo jette namni namaa jiru qofalee taphachuu jibbu hin jiru garuu gaafa san keessa hafu namni kun maaliif hafuu danda'e maaltu isa mudate ja'anii nama iyyaafachuun an akka gara kiyyatti baay'ee takka bareeda jeetii yaada garuu immoo akka keessanitti hin beeku garuu waan akkanaa kana amal godhachuu hin qabaatina. Ngorati na kana malumaat yoo jette akkana jechuun namni nama wajjin guyyaa tokko wajjin qoflee taphatee wajjin nyaatee dhugeehu hin dagatu maalayyaa nama amata maarree takka yaani as keessa waliin ture beeku garuu akkaataatti beetanii Oromoon keessattuu waan akkanaa kan amala hin godhatina wal iyyaafachuu aadaa godhadhaa maaliif nama yeroo inni duniyaarraa deemifaa hin booyinaa sigale saniifuu yaada kiyyarraa haasawaan jiruuni amalan godhatina jechuumaa fi
ifirraa haasawaa nama isa yaafatu dhabe jechuudha kan isaan taane asumaanuu namoonni tokko warreen dhuftanii carraa maaliif baddee akkamitti baduu hin diseettanii na qoratanii wallaahi baay'ee kanaaf galatoomaan isiniin jaa wooma takka wooma haala jireenya uummata biyya namaa kana keessatti isin dura na bachiise amma immoo rabbiif galannee haa gahu deebi'een jiraanii viidiyoo gabaabduu sanatti akka bohaartan abdiin qaba bohaarsa qofa osoo hin taane wanni hin dhufee fi nin jira gara fuuldurattis waliin jirra yaadachuutu na fide fuula keessan duraa baduun kiyyabaan baay'ee takkaanillee nyaachisaa jira. Osoo yaada jiruutiin isin duraa baduu waan ta'eef amma immoo dhufeen jira. Asumaanuu yaada qabdan koomentii jalatti na jajjabeessuudhaan yaada qabdan as jalatti na barreessaa. Yaada keessan san isiniif deebisuudhaaf qophiidhaanis kottaan isinin jaa gara kiyya. Maal isinin jaa haasawaa biraatillee haasawaa dheerallee hin qabu. Yeroo ammaan tanaa kanaa ho'i yeroo muraasa hangaan harkadhattiin firraa gara fuula kaameraa duratti isinii dhufe isinillee naaf jiraadhaan isinin jaa jireenya keenya walumaan gara fuulduratti itti fufnaa ammoo wal iyyaafachuu wal barbaaduu aadaa godhadha. Asumaanuu namoota tokko ani baay'ee takka akkasii isiniif gala jeetii yaada wal jajjabeessuu irratti aadaa godhachuu wal iyyaafachuu irratti aadaa godhachuu kana aadaa godhachuun keenya dirqama ta'uu gaafa namoo if biraa dhabdan qofa namoonni san akkamitti badeetanii akkaataa itti badeen barbaadina akkamitti namni kun noo keessa hafuu dandee jaati dura barbaada kuni dhaamsa kiyyaa galatoomaan isiniin jaa asumaanuu viidiyoo tana laayik gochuu hin dagatina sheeris gochuu hin dagatina koomentii keessan ammoo yaada keessan jalatti naaf barreessuu akka hin dagannee nagaan naaf jiraadha.